Filannoo keessan Hope Channel Itoophiyaa godhachuudhaan yeroo maraa nu daawwachuudhaaf yeroo hundumaa nu waliin kan turtan nu waliin kan jirtan kabajamtoonni daawwattoonni keenya martinuu nagaaniif ayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Kun TV keessan Hope Channel Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin immoo qophii jiruuf jireenyaati. Akkuma beekamu torban darbee keessummaa koo kanin walii wajjiniin ture bira taa'ee waadaa akkuma isiniif gale torban dhufu sagantaa wal fakkaatuuf keessummaa haaraan qabadhee isiniif dhiyaadha akkuma isiniin jedhe. Arras qophii jiruuf jireenyaatiin keessummaa haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaa koo guyyaa har'aa kana waliin walan isin barsiisa. Garuu utuun gara keessummaa koo kan guyyaa har'aa kana waliin wal isiniin barsiisiniin fuula Waaqayyootti hundumti keenya gajjannee isinis bakka jirtanitti nus iddoo kanaa Waaqayyoon sagantaa keenya irratti akka nu ulfaatuuf Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Yaa Waaqayyo gaarummaa keef geggeessaa kee hundumaaf si galateeffannaa. Jireenya keenya keessatti oolmaan ati nuuf oolte guddaadha. Kana hundumaaf galata siif qabna. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni keenya si haa qaqqabu. Amma fuuldura kee jirraa eebba keetiin waaqarraa akka nu yaadattu. Waa'ee kee gaarummaati jireenya keenya keessatti nuuf oolte bu'aa bayii jiruuf jireenyaati keessa nu dabarsitee yommuu nuyi saba keetiif qoonnu dubbii kanaan garaa saba keetii garaa daawwattoota keenya akka jijjiirtu. Daawwattoota keenyaaf mana isaaniitti nagaa akka isaaniif laattu. Ayyaana kee akka isaaniif dhangalaaftu irraa jaalala kee haa ta'u. Sagantaa kanaan rakkoo akka ati hiiktu gudunfaa akka ati furgaastu namannaa nu wajjiniin ta'i cubbuu keenya nuuf dhiiftee mootummaa keetti immoo nu yaadadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kan jiruuf jireenyaa guyyaa har'aatiin akkuma jalqabarra isiniin jedhee keessummaa haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Waamicha Hope Channel Itoophiyaan isiniif godhee kabajanii bakka kanatti argamuudhaan daawwattoota keenya wajjiniin wal baruudhaaf wanta eeyyamamoo taataniif maqaa TV Hope Channel Itoophiyaatiin guddaan isin galateeffadha. Waaqayyo isin eebbisu. Anis guddaa baay'isanii isin galateeffadha misgaanu Hope Channel sagantaa jiruuf jireenyaa jedhu kanarratti naaf yeroo keessanii fi Waaqayyo isin eebbisu fayyaa ta'e. Meegaa utuun gara dubbii koo ittiin galinii isin jechuudhaaf isin rakkadhee si jechuudhaaf isin rakkadhee akkam godhu kana? I think siidhumaan yoo tufamne wayyaa. Yoo saasaanii baay'ee mi'aa'a. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadhaa. Isin arguu kootti yeroo baay'ee odeeffannoo waa'ee kee karaa garaa garaatiin nan qaba. Waaqayyo guyyaa isaa eegee dirree baay'ee miidhagaa kanarratti walitti nu fiduu isaatti nan gammada. Mee ateenyuudha ana wajjin inni sirriimatti wal barree wajjin haasofneerraa daawwattoonni keenya akkasi baranitti. Okay. Ani maqaan koo Iyyaasuu Mitikkuu Fufaan jedhama. Kan inni jiraadhu amma biyya Ameerikaadha. Naannoo Washington DCdha. Amma kan anaafate wal argine carraa ta'ee gara biyyaa dhufeetanii iddoo kanatti wal argine haasaa gochuu dandeenye. Egaa dhaloonni koo eenyummaan koo dheeraadha. Dugda duuba yeroo deebitee ilaaltu yoo isa asumaatti sii fufee ani kanin dhaladhee Daalattii Wanjoodha. I hope maqaan isaan geddaramne yaadama. Akkuma sana because waggaa dheeraadha gatii ta'ee fi Daalattii Wanjootti dhaladhee gara amantii Adventistiitiin kanin dhufee maatii marraadha. Yeroo tokko namoonni karaa carraa adda addaatiin gara amantiitti kan dhufanii. Keessumatti kan dhalatanii. Nuun warra keessatti dhalatan yeroo baay'ee nuti jenna warra keessatti dhalatan keessaa tokkodha jechuu kooti. So yaa maatiin koo Daalattii haa ta'an iyyuu malee abbaan koo fi mammaan koo as naannoo Naqqamtee yookiis immoo Wallaggaa jedhamee beekamu. Iddoo irshaa bareeda. Achittidha kan umurii isaanii guutuu kan isaan hojjetaa ta'an. Garuu akkoon koo sababa dhala baay'ee hin qabnee fi isheedhaaf na laatanii turan. Achuma Daalattiitti. Daalattiitti. So kanaaf harka caalu kan inni umurii isa gara jalqabaa dabarsee Daalattiittidha. So adeemsa amantii kootii achitti jalqabee jechuudha. So Daalattiitti yeroon akkoo koo biratti guddadhe sana waldaa Daalattii I think baay'ee churchii guddaadha. Guddaadha sirrii. Jala isaa xaabiyaa baay'ee jira. Innaa achitti daa'imman taanee kan inni achi keessatti faarfattoota daa'immanii kutaa daa'immanii keessaa kaaseen kan inni tajaajila jalqabe. Innaa achi keessatti adeemsa baay'eetu ture. Waldaa sana keessatti
Diraamaa keessatti hirmaachaan ture. So intiniin sun adeemsa amantii koo keessaati iddoo sanatti yeroo jalqabu waldaa sana keessatti namoonni nu gaggeessaa turan ijoollee daa'imman kana ammallee iddoo kana kan jiran namoonni baay'een jiru waliin kan turre. Lubbuudhaan jiraatanii baay'ee. Addana kan akka barsiisaa jireenyaa fa'aa Paaster Salomoon Guddinaa fa'aa isaan ture xinnoo kan liidii nu gochaa turan. Innaa waldicha keessatti na yaada danda'amee gara jalqabaatiin gara 83 akka kan lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1983 diraamaa fa'aa hojjennee waldaa garaa garaatti geessaa turreen yeroo sana kan nu gaggeessaa turanii amma xurataa ba'an yeroo natti fakkaata Paaster Waltajjundee kan jedhamu innaa isa ture kan dura ta'ee keenya ta'ee gaggeessaa ture. So chaalenjii baay'ee ture yeroo sana keessa innaa ka'umsi koo achi ture. Innaa guyyaa tokko na yaadadha egaa erga waa'ee chaalenjii amantii akkamittiin jalqabe yeroo sitti himu. Guyyaa tokko diraamaa hojjennee diraamaa sana na yaadadha waa'ee Anaaniyaaf Saphiiraa ture. Waggaa dheeraa fuulduradha waa'ee asraatii deebisuu hatuu jechuun jiramni. Innaa diraamaa sana hojjetamee kan diraamaan sun dhaqee iddoo inni itti agarsiifamu Qaawusoo ture. Xiqqoo siloon ta'a waldoota sana yaadachuudha. Baay'ee waggaa 30 fuuldura inni sitti maaru. Innaa akka koo bira jira konkoo ganamaanii akkani ka'ee deemu hin barbaanne barii kaanee kan inni Qaawusoo dhaquun nurra jiru. Innaa barii kaanee Qaawusoodha. Innaa ganama Paaster Waltajjii lafa gabaa roobii sanatti nu eega. So gaafan ka'ee deemu Paaster Waltajjii hojjaan isaa dheeraadha. Innaa ijoolleen nu gatanii sokkaniiru. So yeroo kana inni hin tarkaanfata. Ani duukaan fiiga. Ijoollee nama waggaa 13 waan akkasii. Innaa yeroo deemsa kana deemnu sharaan qabuun ture. Miila qullaadha. Miila qullaadha. Abbaan koo Mangistii Sarratiyyaa ta'uyyuu malee yeroo sana jireenyi maal akka inni ture akka ilaalluuf jedheetan. Innaa dhagaan na rukute. Dhagaan na rukutee qeensa guddaan irraa kaase. Qeensa miila. Qeensa miila. Ijoolleen sokkaniiru. Paaster Waltajjii anaan na qabatee jira. Maala godhu. Sababii maarramaasaa fuudhee qeensa koo hidhee abbaa keetiin caama naa bitee lammaffaa hidhee na fuudhee. Darbinee madeemne gara manneetti hin deebine deebi'uun hin jiru. Maaliif ani diraamaa sana irratti mucaa warra sanaa ta'een hojjedhan. Aaktarii iddoo cimaa. Aaktii iddootti miisii godhumini. So akkaataa kanaan laqaa soodhannee achitti diraamaa kana hojjennee. Innaa chaalenjiin amantii keessa deemu koo achirraa jalqabe. Maddisaa beeziinsaa achirraa jalqabe. Still garuu hammarraatti kunoo keessa jira. Waaqayyoof galannaa ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf eessa yoo jiraatte jedhee carraan ilma namaa quunnamu carraan dhala namaa quunnamu eessa yoo innas jiraattee itti siin hafu jechuudha. Waaqayyo garuu jiraattee wantoota sana yaadannee har'a akka nuyi kaasnee dubbannuuf carraa bal'aa nuuf kenne. Kanaaf waaqayyoon galateeffannaa kan biraa ati odeeffannoo hin qabuuni naannoo meeshaa faarfannaa kana deddeebitaa yeroo sana achitti akkam ture waan akkasiitiin tajaajilaa turte moo biyya keessa yeroo turteessa ta'uu naannoo daa'imummaarra yeroo turteessa ta'uu gara dargaggummaatti erga dhufteessa ta'uu har'a jiruuf jireenyi kee waaqeffannaa keessatti naannoo meeshaa faarfannaa keessa waan deddeebi'u natti fakkaata. In deddeebi'a. Daalattii mattinni jalqabee yeroo sana early 80 sana cherchiin yaa'u bara dargii cufaa gati ture reefuu baname miti. So meeshaaleen hin turre yeroo sana. So the only meeshaan naannoo irra jiru itti fayyadamnu kiraara ture. Innaa kiraara sana waldaa daalattii keessatti baay'ee intini ture bakka kiraara baruu jechuuni. Waan cimaa ture. Waldaan nama ogummaa akkasii qabu qabdu waldaa carra qabeetti. Exactly. Innaa baay'een fidhiin sun na keessa bulee innaa kiraara taphachuu nan bare achitti. Achitti kiraara taphachuu nan bare innaa kiraara nan taphadhan ture. Isa booddee yaa'u gara abbaa koo haadha koo Irshaa Bareeda kan jedhamutti inni dhufe. Isaan biratti dhufu. Garuu dirqama ta'uu. Achi isaan bira dhufee achitti immoo waldaan akkuma nammas hin jedhe
in turre baraan sun because akkuma isin jedhe yeroo bara dargii sanaa waldaan cufaa ture waaqeffannaan hin danda'amu ture. Garuu abbaan keenyaa fi haati keenya gatii ijoollummaan keessa turanii fi waldaan yeroo dhufee haalli mijatee waldaan eeyyamamee banamuu jalqabu the first warra waldaa bane keessaa tokkodha isaan. Innaa kanaaf yeroon irshaa dhufu achitti immoo waa'ee meeshaan jiru. So kiraaraan achitti baree dhufe sana baadheen dhufne so maalan godhee gogaa hoolaa isa gurguramu dhaqee biteeni bishaan keessatti zafazzafee intini isaarraa baasee gogaa kana gogaa quruphee faayadhu kan bosonuu faayadu malee kan bicha gogaa kana rifeensa isaa bishaan keessatti zafazzafee piroosesii ma godhee erga inni qullaa'ee booddee intini isaa kiraara isaa achuma muka hojjedhee nan hojjedhe. Inna ribuun isaan bitama yeroo sana ribuun yeroo sana kopheettiin yeroo kophee hodhan hin jiru ribuun tokko so isaan hojjedhee achi bareedattis hirmaachaa ittiin faarfachaa turre. I think bareedatti akkuma isin jedhe waldaan haaraan reefuu gatii jalqabee fi intiniin waldaa lama keessatti hirmaadde waldaa lafaa kaafnee bareeda keessa aduun amma maqaa isaa nan irraanfadde malee waldaa lama jalqabnee dhaabne yeroo sana. Nan qofaa miti akkuma isin jedhe yaa jiruun waaqayyoo yeroo baay'ee nama tokko duwwaa dhaabne yeroo baay'ee isa carraa argatetu haasaaf inni kan haasaara malee ijoolleen yeroo sana wajjiniin turre. Kaan hin kadhataa. Kadhatee utuu bu'aa sanaan argin lafarraa darbaa. Inni isa kaan immoo kadhata sana dhufee milkeessa. Inni kaan immoo bu'uura tokko yeroo inni jalqabu inni kan biraan dhufee booddeedhaan milkeessa adeemsuma isaa takkas. Adeemsuma takkas yaa. Inna waldicha sana keessatti kiraaraan baay'ee ittiin tajaajilaa ture. And then isa booddee immoo mana barumsaa kutaa 9 high schoolitti yeroo darbu as Naqqamteen dhufneen. So Naqqamteen obboleessa wajjiniin dhufnee comprehensive high schoolitti yeroo barru yeroo sana dhagaa amma waldaa calalaqii kan nuun immoo dhufnee itti dabalamne tajaajiluu jalqabne. So yeroo sana waldaan calalaqiidha. Reefuu jalqabeetu manni amma balbala kilinikii waldaan inni dura ture kun saammatti galtan utuu hin taane inni dura ture reefuu banamee I think asti muuvii godhanii ji'a የተወሰነ gidduuttidha kan inni dhufe. So yeroo dhufnu akkuma isin jedhe nuti daa'imman keessattis irshaattis gatii tajaajilaa dhufnee fi muuxannoon gatii jiruu fi inni dhufnee warra asitti ijoolleen ni jiru yeroo sana kan waldaa geggeessaa jiranii kwaayirii itti dabalannee jalqabne. Innaa yeroo sanatu immoo achi yeroo sana meeshaa hin qabnu turre kiraaratti fideen dhufne. Xinnoo inni kun magaalaa guddaa gatii ta'ee fi kiraaratti ichootti dhiibnee garuu utuun turiin obboleessi keenya Abtaamuu Bantii biyya alaa ba'e. Biyya alaa ba'ee gitaara tokko bitee nu erge. Because actually waama short time deeme iyyuu garuu kanuma gidduutti gitaara tokko bitee nu erge. Naa gitaaratti sana asitti wajjin waaqeffachaa turte waan ta'eef rakkoo jiru waan argeef. Yaa choir liidarii keenya ture inni yeroo sana. Asitti. Erga inni deemeen an choir liidarii ta'een yeroo baay'ee barreessaa ta'een hojjedhee naa yaa waluma duukaa turre erga inni achiitii booddee Aftaamuun gitaara sana bitee nu ergee bakka wal harkaa fuunee sammuu shaakallee obboleessi koos anis namni gara biraanii Jiksaa Tasfaayee mucaan jedhamu amma Hamborraati kan tajaajilaa jiru still ammayyuu jira. Waldaa Adventistii kan tajaajilu taanee wal harkaa fuunee intinii ta'uu jalqabne. Innaa achiitii booddee Finfinneetii deemsi koo የተወሰነ waggaa የተወሰነ booddee Finfinneetti piyaanoo baruu jalqabeen ture. Finfinnee barnootaan deemte moo inni immoo histirii mataa isaatii qaba. Barnootaan hin deemne. Aggaadhaamiin deeme isa gaxxabeenyiin tokko jira akkamittiin akka hin deeme isa qo'eettan sii deebi'aati. Amma Finfinnee yeroo hin deeme piyaanoo baruudhaa fi bakkeettiin kaffalee baruu jalqabeeyyuu carraa dhabe. Innaa garuu yeroo baay'ee hin turre nan deeme Ameerikaa darbe. Innaa soo gaafa Ameerikaa dhaqu carraanii
meeshaa piyaanoo kiiboordii argachuun salphaa gatii ta'ee fi achitti naqee bitadhee achitti akkaataa kana soofii. Upgrade mataa adeemu. Kiraararraa ka'ee kiraarri gitaaratti guddate. Gitaarri immoo meeshaalee sanaaf iddoo availabilii wantoota hundumaatti argachuu dandeessutti waaqayyo si geesse. So the last waggaa 16-17 I think gara waggaa 14 fi waldaa Washington DC afaan Oromoo waldaa keenya gitaara mandinoo kiiboordiidhaanii anuma tajaajilaa jira. Ammarraattu yaa namni harkaaf hin argamne. Still history meeshaa koo sana fakkaata siin jechuu barbaadeetanii akka waa'ee meeshaa jiniin. Baay'ee namatti tola. Yeroo biyya kana keessa turte akkas jechuun amma naannoo daalattiiti kaanee Ameerikaa geenyeerraa. Kana hundumaa keessatti naannoo waldoota baay'eetiif miseensa ta'uuf carraa argatte. Waldoota baay'ee yoo xinnaate naannoo waldoota 5 natti fakkaata kanatti amma maqaa jirtu. Akkamittiin jiruu fi biyya kana keessa yeroo turte jiruuf jireenya foon keetiis ta'ee barnootaa ta'uu, hojii ta'uu, maatii tajaajiluu ta'uu akkuma kana jireenya fuula keetii akkamittiin wal faana deemsisaa turte. Iddoodhaa gara iddootti buqqa'uun illee jira. Yeroo tokko waaqeffannaa waldaa tokko keessa turtetti waldaa Adventistii ta'ee akkaataa waaqeffannaa illee garaagara ta'e yeroo namoonni kanaan tajaajila dhiisan illee jira. Wanta akkasii nama mudata jechuudha. Wantoonni akkasii kun yeroo waldaa tokko gara waldaa tokkotti darbitu rakkisaan turre ispeeshaali Finfinnee gaafa dhattu immoo afaan kan biraatiin tajaajilamaa sun immoo chaalenjii kan biraadha. Wantoonni kun akkamitti wal bira adeemsisaa turte. Yeroo dudduuba deebinu yeroo ijoollee taateertu intiniin kee wanti hundinuu maatii irratti kan inni dipeendii ta'u. Maatiidha kan faayinaanshaaliis maalis intinii ta'u. Garuu akka nuun amantii kana keessa jiraannuu fi maatii keenyaadha qooda guddaa kan qabu. Abbaan keenyaa fi haati keenya akkuma isin jedhee isaan dargagguma isaanii kaasaniiti. Actually abbaan keenyaa fi haati koo lamman isaaniiyyuu Dongoroo Akaadaamii adaarii tamaarii turan, barattoota turan. So kanaaf miyaa waaqayyoo baraniiru. So miyaa waaqayyoo argatan kana definitely nuun akka nuun keessa keenyatti biqiluu fi gahee guddaa taphataniiru. Abbaan keenya yeroo hundumaa yeroo nu gorsu yeroon 1985 daalattiidhaa gara isaanii dhufe siin jedhu kana haala nageenyaa yeroo sana tureen manni barumsaa citee ture daalattiitti. So kanaan manni barumsaa kompiitii cufamee fi barumsa gatiin dhaabee fi kanaafidha kan hin gara irshaatti isaan bira dhufe akkoo bira. So waggaa tokko sana isaan biratti dabarseen. Innaa yeroo sana dur lafa qotuu hin danda'amu ture akka namoonni warri hojjetaa mootummaa taatee lafa qotuu hin dandeessu turte midhaan facaafachuu midhaamini siin eeyyamamu ture yeroo sana. So bara sana keessa jalqabeera. So innaa qonnaa tokko qonnee isa hojjenna faazarii jiniin boobee faa kana boqqolloo faa kana qonna. Innaa isa yeroo hojjennu nu gorsa ture faazariin. Maallaan jedhaa nuti isinii yeroo guddattanii barattanii iddoo guddaa geessanii waaqayyoon malee jiraachuu hin dandeessanii. Yeroo makiinaa qabattanii mana gaarii qabattanii jireenya gaarii yeroo jiraattanii waaqayyootti galagaltanii naan sana hundumaan dhabdu. Waaqayyoo irraa galagaltanii never. Wanti barbaade jireenya keessan yoo geeddarame waaqayyo irraa galagalaan wanti isin qabdan hundinuu badaa. Isa jedhamu yeroo inni itti na gorsu bakka sammuu koo keessa har'a deebi'ee sii galeera. Yeroo sana biyya akkuma bakka warree hangafoonni abbootiin yeroo si gorsanii dargaggeessa taate badaa sintiniin jedhu miti. Turee sii gala. Eggasiiti sii galaan. Innaa darbee immoo akkuma abjuuttis yeroo inni dubbatus har'a waaqayyoof galannaa ta'uu laftani jiru isa inni dubbate sana keessa jira kara jireenya foon kootiin. Garuu waaqayyo irraa sun na galagalchuu hin dandeenye hin danda'us. Sababni isaas jalqaba keessa kee dhugaan erga qabate dhugaan sun yoomiyyuu si keessaa hin ba'u. Innaa kanaaf inni sun paartiin sun akka kanas hin jechuu barbaadeen. Naqqamteen yeroo dhufnu immoo akka nuun jireenya keenya waldaarraa intiniin jennaan fakkeenyaaf nuni
Anaaf obboleessi koo ijoollee yeroo sana wajjin jirru yaangii turre. So mana kiraayii fudhannee barannaa faayinaanshaali maatiin nu gargaara. So namni nutti dheekkamu hin jiru miti. So umurii dargaggummaa jiniini kana walitti dabalii yaade. Salphaamatti karaa waaqayyoo irraa baduu hin dandeessa ture. Salphaadha daandii bal'aadha. Namni si daawwatu hin jiru namni si hin jiru. Garuu waldaa Calalaqii keessatti abbootiin keenya jiranii nu fuuldura jiranii hiree abbootii keenya kan ta'an garuu akka ijoollee isaaniitti nu dheekkamu. Seegalee akka ijoollee isaaniitti nu gorsu teessanii. Kanaaf waldaa Calalaqii hammana kan hin jedhamne kan hin jaalladhuun. Namoonni kun baay'een isaanii jiru. Innaa sun carraa argadhee isaaniin dhaqee wajjiniin yeroo dabarsee nan jaalladha sababa yeroo malee. Innaa yeroo tokko adeemsi jireenya kee akka kanaadha. Innaa isaan nu gorsu nutti dheekkamu isaaniin akka abbootii keenyaatti sodaanna waldaarraa nabnu. Innaa sun akkaataa kanaan mooldii nu godhe akka nuun waldaa keessatti qabamnuu fi paartiin inni biyya alaa jiru yoon itti sii fufee biyya alaatti dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Haalli waaqeffannaa. Sababni sun cimaa ta'uuf immoo sistemiin warri biyya alaa ittiin jiraatanii fi sistemiin inni nuun addanaa ittiin jiraannu tokko miti. Like culturein aadaan sun wal faallessa. Innaa isaanii simpilimatti ol lixanii karannaa xinnoo godhatanii bakka garagara jiru isaaniitti kan isaan deeman. Nimmoo waaqayyoo waaqeffachuu jechuun sanbata eeguu jechuun amma dhiyaattannee waan barannee sana jireenya keenya irratti piraaktis waan goonee fi gooneetti dhufne sun jira. Innaa kanaadha lammaffaa immoo biyyichis sistemiin isaa jiruudhaan waxxaramee jira. Namni hundinuu fiiga. Waa'ee jiruu foon isaati duwwaa yaadannee amma jireenya biyya sana jiraachuu fi intini meeqa keessa galuu sirra jira biilii meeqa keessa galuu sirra jira siigalee biiliin kun immoo istaandardii jireenya biyya sanaa jiraachuu jettee lixxa atis hojjettu taanaan achitti isuma sirrii isaa jiraachuu ni danda'a. Sirrii isaa jiraachuu danda'a. Addana amma yoo hojii matti baay'ee hin jabaattu ta'e jedhesi fira keettis deeggaramtee jiraachuu dandeessaa maatii keetti deeggaramtee jiraachuu dandeessaa biyya ambaa gaafa deemtu garuu wantoonni kun carraan kun hundumtuu cufaadha waan ta'eef dirqama hojjechuutu sirra jira. Dirqama hojjechuu jira. Simple example ijoollee yoo godhatte maatiin haati manaa kee full time biratees ijoollee kana guddisuu qabdi ati immoo hojjettee fiddee sana shaffanuu qabda. Amma danaati garuu yoo gabaa dhaquuf jettee iddoo tokko dhaquuf jettee ollaa nama meeqatamtus ijoollee si eega. Ollaa waan matteetti kenna. So kun rakkina qabu suni financially kee reduce godha and then amma gaasa bakka buusuu fi bakka fiiguudhumadha. Innaa jarreettan kanadha biyya alaatti kan jireenya amantii irratti dhiibbaa guddaa fidu nuuf warri biyya asii dhaqu. Innaa garuu an waaqayyoo kan na gargaaree guyyaama tokkoyyuu kara jiruudha kan si ajaa'ibu wanti nantinii ta'e hin jiru. Waaqeffannaa keetti bu'ee. Waaqeffannaa kootti kan bu'ee hin jiru. Mudannoon na mudate tokko baay'ee kan na ajaa'ibutu yeroo tokko utuma amantii qabdu waaqayyo kennu jireenya kee keessatti hojjetu nama beektutu miisii goota hin dagatta. Innaa jiruu barbaachanii eerpoortii dhaqee eerpoortii gaafa naqu eerpoortiin kun jiruu isaanii oofisiin itti si qacaranii eerpoortiin aladha. Innaa erga qacaramtee garuu kan itti hojjettu eerpoortii keessadha. So maaliif security fi ID baasuma waan adda addaa qaba eerpoortii keessa seenuun. So inni kun just oofisiidhuma jechuudha. Innaa achi lixeen jiruu kana gaafadhe. Jiruu kana waan gaafadhu baay'ee namoota baay'ee qacaraa jiru. Innaa foormii hundumaa guutee maal jedheen interviewuf na waamee interviews fixeen jirucha kan argadhe innaa gaafa natti muni garuu ani sanbatan hojjedhu. Saturday jechuudha. Sanbata yeroo jedhamu Sunday itti fudhatu automaatiif. Achiis akkasuma. Innaa ani gaafa sanbanni kan koo Saturdayidha. Churchiin deema wanta ta'eefi ani sanbatan hojjedhu hin jedheen. Innaa maaliif hin hojjettu hin hojjedhu religion amantii koodhaan jedhe. Hin hojjettu taanaan malan warra namoota hiriiranii jiran kana nagartamni hin hojjettu taanaan deeminaan jedhe. Bakka itti dhiisee sokke. Itti dhiisee deemee galuuf jedheen baasiin eeggadha. Akkuma isin jedhe yeroo sana reefuun naqee waggaa tokkoof wayii reefuu Ameerikaa turuun koo konkolaataan qabuun achi mucaa Habashaa tokkoon wal argine. Mucaan Habashaan kun amantii
biraa qaba. Garuu nama amanudha. Innaa dhaabanni haasofnaa inni qacaramee foormii hundumaa fixee dhaabatee jira. Achitti xumuree ba'e. Achitti maal akkamiin wal dubbifnee wal barree argattee naan jedheen lakki anoo nan dhiisee jedheen. Maaliif dhiistee naani ani sanbata hojjechuu hin danda'u. Sanbanni koo saatardeedha cheersiin naqaa. Innaa jira gaafadheennaan isaanii sanbatan hojjetu taanaan sin qaxaru naan jedhanii kanaaf dhiiseen deemaara jiruchaan jedheen. Innaan inni informationii na caalmaa qaba waa'ee jirichaa. Innaa baay'ee ajaa'ibsiifatee ilaamee dheennan dhaqiitii caljedhiitii sanbatan hojjetu isa si gaafannaan itti himtee moo si mati itti himee naan aamamatti itti himeen jedheen. Ofii bakeetiin. Dursitee dhaqi caljedhiitii waraqaticha fuudhi guutii qaxaramii maaliif warra danaa qaxaranii inni kun human resource jedhama. Warri manaajeroonni jiruu iskeejuwaalisii baasan immoo achi ID fudhattee gaafa keessa lixxu achi keessattidha. Dipaartimentii ati irratti ramadamtu sanatu murteessaadha. Murteessaa namichi HR irra hojjetu suni dirqama gaafuma rimiddii sana duwittiidha kan inni si hordofu malee isa booddee dipaartimentaan heddii keetii jechuudha. Heddii keetu murteessa waa'ee iskeejuwaalii keetii. Sirrii. Innaa akkas naan jedhe. Dhuguma keetti dhugaadha dhaqii makkorii maaltu sitti hafaa yoo isaan hojjetta siin jedhanii ammas dhiistee deemuu dandeessoo. Hojjecha jalqabdee dhiistee caafirra geessee baa deebitaa. Dhugumayyuu kun sirriidha koo dhuguma waaqayyo koo seenaa geddaruu danda'a. So maaliifanii as gahee deebi'aa jedheen dhaqeen foorminaa laaddannaan namni baay'ee gatii ta'ee fi deebi'een naqeef jalqaban naqee kooyyuu hin beeku namichi. Yaadan. So naa fuudhee naa laate na qacaree. Isa booddee middibii koo naa laatanii ID background checkii koo hundumaa fixee airport keessa nan galee achi keessa yeroo lixxu immoo akkuma isin jedhe iddoo adda addaadha dipaartimentii adda addaa jira. So iddoo ta'e irratti tinii godhanii achi gaafanni manaajeriin iskeejuwaalii baasu itti madde. Sanbata hojjechuu hin danda'an amantii koodha. Kanaafuu sanbata kana irraa naa kaaseen reefuu dhuftee qacaramtee sayyuu immoo sanbatan hojjedhata akka sinooriitiin jiramini namoonni sanbata boqonnaa argatanii. Wantoota barbaaddetti fakkaata. Na lakki ani amantii koodha. Na yoo na amanuu baatte cheerchii koodhaati barreessee fiduu nan danda'a. Naan sisobuuf miti privileejii barbaadee miti jedheen. Naani garuu gaafa jalqaba torbanii mana hojjettaareedha. Isa immoo qooda isaa nan hojjedhaan jedheen. Gaafa jimaataaf sanbata duraa boqonnaa sii laadheeraa garuu sandeen hojjettaa jedhee waggaa 3 isaan bira akkattiin hojjedhe. Innaa eddasiiti gaafan jiricha argadhee deebisee yaadu maaliifan amantii sana dhabee isa jedhamu nuuf gaafadhe. So gaafa amantii sana dhabu garuu waaqayyoo haala biraa qopheesse. Haala biraa qopheesse isayyuu immoo nama waaqa hin beekne tun taane at least nama waaqa beeku natti ergee akkan ittiin intina yeroo sana eddasiiti gaafa taa'ee yaadutu intinichi baay'ee naa hojiin waaqayyoo baay'ee ofii isaatiin gadi bu'ee miti kan inni nutti dubbatu nama nu ergaa karaa nuyi amanuu dandeenyuuf karaa nuyi amanuu hin dandeenyetu wanta nu qophaa'uu qabu wanta nuuf ta'uu qabu silaa har'a gaarummaa waaqayyoo kana dubbachuu hin dandeenyu turre. Angaruu kana keessatti wanti argumaa inni biyyuma keenya kana keessatti ijoolleen keenya qormaata gurguddaatti isaan quunnama waan akkasiitiin. Akkatamma kaastu immoo rakkoo amantii dhabuu immoo waaqayyo akkuma wanta nu beelessuuf biddeen nu dhowwachuuf nu rakkisuuf jedheetti yaadame yeroo tokko yeroo tarkaanfin akkasii hin fudhatamne jira. Garuu murtoo keessatti deebiteetti gaabbiteetta murtoo gaafa sana guyyaa sanuu biyya Ameerikaa teesse yaadamu jechuudha. Biyyuma keenya keessatti warra afaan tokko dubbannee wal dhaga'uu dandeenyutti iyyuu ceephoon amantii jira. Namni biddeen argachuun iyyuu cimaadha jechuudha biyya kanatti waan ta'eef achi teessee ati qormaanni akkasii quunnamuu isaa gaabbiteettaa deebite. Gaabbine maal fakkaate? Waan hin bare la'ammaan asirratti ofii kootii guutuu ta'ee miti wanta kana kan inni sittaasu namni hundinuu irruu qaba miti. Garuu yeroo teessee yaaddu amantiin gadi fagoodha. Cimina amantii kee ati waaqayyo wajjin hin qabdu diippiidha gadi fagoodha. Yeroo tokko garuu yeroo murtootti dhufu intinii jetta miti haalli jiru
environmentiin ati keessa jirtu intinii si godha. Sodaa sitti naqa. Yeroo baay'ee murtoo akkasii yeroo kara jiru nutti dhufu sodaan keenya inni jalqabamaa inni hojii kana yoon dhabe maatiin koo maal ta'a? Hojii kana yoon dhabe galiin argadhu maal ta'a? Waaqayyo irratti of gatu caalma haalota kana irratti of ganna. Exactly. So kun maal sitti fida? Intinii sana sitti fida. Malee waaqayyo yeroo hundumaayyuu ati riili garaa guutuudhaan isa amantee isarra dhaabattee goota taanaani falli jira. Yeroo baay'ee maayin kan jedhamu there is always exit. Garuu ba'umsi yeroo hundumaayyuu jira. Karaan ba'umsaa daandii jira. Yeroo hundumaayyuu jira. Garuu isa kamiin barbaadda atiidha. Ba'umsa 5tu jira yoo ta'e isa kami kan itti barbaaddu. Haala filannoo keetiidha. Haala murtoo keetiidha. Kanaaf ani waaqayyoo baay'ee na eebbiseera. Eddasiisii wantoonni baay'een jiruun moor gara jiruu mataa kootiitti dhufeen waa'ee jiruu sanbataa kana protectii gochuuf ati firiidamii mataa keetii qabaachuu fi gara dhuunfaa kootiitu gaariidha jedhamu gara sanatti hin deebi'e booddee intinii baay'ee jiniin hin deemne barqi eddasiis jiruu adda addaa hojjedheera. Maaliifan kana kaasaa jalqaba irratti akkuma atuunaa kaastee turte yeroo tokko akkuma biyyatti keessatti dhalattee guddatte waldaanatti keessatti dhalattee guddatte dhiibbaa gaarii akkuma sarratti geggeessu iddoon ati amma jiraataa jirtu immoo dhiibbaa maa yeroo inni sarratti geggeessu hin jiraata. Namoonni ati wajjin waaqeffattu kerlesiidha. Waa'ee guyyaa sanaatiif dhimma hin qabanii waa'ee waaqeffannaatiif dhimma hin qabanii si'a tokko seenanii waldaa seenanii dhaqanii waaqeffatanii ba'uun akka waan guddaatti ilaalu guyyaa guutuutti immoo waaqeffachaa ooluun immoo akka booddeettafummaatti ilaalamuun jira. Kana keessa dhaabbatanii murtoo kana murteessuun wanta baay'ee ulfaatuuf jedheetanii kan yaada kana sii kaasu. Sirriidha. Still ammas Ameerikaas jiraattee namoonni waldaa Adventistii keessa dhufan iyyuu haalli jiru distraaktii kan isaan godhan jiru. Kan gufuutti ta'u jira. Kun immoo tokko dirqamtee. Tun jaallatiniin kan sitti dhufu jirami. Amma fakkeenyaaf jiruu dhuunfaa kan hojjetan jiru namoonni nu biraati. Harki caalu jiruu dhuunfaa hojjeta. Jiruu mataa isaatii maashin raayidii oofuu, taaksii oofuu waan adda addaa. Kun amma fakkeenyaaf waldaa si geessuu fi baay'ee carraa gaarii. Carraa bal'aa qaba. Carraa bal'aa qaba. Waan ta'eef faayidaa masalas sitti hanqata malee namni si dirqamsiisu qaamni gubbaadhaa si dirqamsiisu hin jiru. So namoota keenya ta'anii kan inni kanaan dura na mudate jiruutti baay'ee fookasii godhanii isa horii ishee argatamtu sanarratti fookasii godhanii kan waldaan namni maaliif waldaa baddee minaamin jedhee yeroon ergaa meeseejii teekstii kan erguu fi deebii namni ta'e naa deebisee baay'ee kan ammarraatti na ajaa'ibudha. Intini jiramni galii isa gaafa guyyaa sana argatu na ergeetu kunoosa kanatu akkani hin dhufne na godhee jedhe. Guyyaa kaan irra ol kaadha. Guyyaa kaan irra ol kaadha. Si galeera. So kanaafu yeroo hundumaa dhiibbaadhaan miti. Filannoon keenyas akkuma nu dhiibbaa ofirratti finnu amantii keenya irratti akka nu finnu nu godha. Akkuma maatiin kee kana si dhaalchisanii daa'ima kee irratti akkam dhimma kana hojjetaa jirta moo egaa naannoo maatii illee hin geenye garuu ulaa kanatti tuqxee akka tidatu baay'ee hin barbaadu. Ijoollee keenya irratti nus baay'ee hojjenna. Dhuguman siin jedhaa. Warri manaa koos baay'ee ijoollee irratti baay'ee divootedidha. Baay'ee of laattuudha. Akkuma sila sii tuqee anas ta'e warri manaa koo riilii waldaa Adventistii keessatti gadi guddannee fi intiniin dhiibbaan maatiin keenya akka nuun waldaa keessa jiraannuuf qajeelchisaan nu taasisanii nuun iddoon ittiin nu ga'ee beenna miti. Yookaan ijoollee keenyaafis baay'ee laannaa sanbata cheerchii hafuun hin jiru. Cheerchii hafuu duwwaa mutaa amma mucaan keenya inni lammaffaa cheerchii keessaa namoonni keenya paasteradhanii waamuun baay'ee lallabuu jaallata. Ijoollummaa isaatti gara waggaa 4 ta'ee kan inni lallabaa ture tokko namni ta'e keessummaan ta'e mana keenya dhufanii waraabanii intarneetii irra kan kaa'an fa'aa. Afaan maaliitiin lallaba? Afaanuu sirriitti ni kan yeroo sana. Garuu inuma jedha waqaatti isa TV irraa argu. Amma immoo moor hin lallaba baay'ee guyyaa tokko naawwan paasterii keenya baay'ee ajaa'ibsiifate akkaataa inni itti lallabu baay'ee fedhii guddaa qaba.
mucaan keenya isheen durbaas hin faarfatti. Karaa churchiidha afaan Oromoodhaanis Ingiliffaanis fedhii guddaa qabu. Ijoollee meeqa qabdu? Sadiin qabu. Durba tokkoo fi dhiira lama. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu baay'ee haala namatti toluudha. Sababiin isaa yeroo tokko kitaaba tokkoon dubbisan ture. Kitaabni sun maal jedhaa? Abbaa baay'ee dhuguu wantoota hin barbaachisne kan godhu maatii isaa kan jeequ abbaa akkasii ture. Abbaan sun ijoollee dhiiraa lama qaba ture. Isa booddee ijoolleen isaa dhiiraa kun lamaan inni tokko koppii abbaa isaa ta'ee abbaa isaatti ba'e. Inni tokko immoo faallaa abbaa isaa ta'ee nama gaarii ta'ee ollaa isaatiif maatii isaatiif jiruuf jireenya isaatiif nama gaarii ta'ee jireenyatti dhufe. Maaltu akkas taatan isin godhe jedhamee guyyaa kan biraa gaaffiin gaafatamnaan lamaan isaaniiyyuu abbaa isaanii himatan. Inni tokko abbaa koo ilaalee hin jibbee. Inni tokko immoo abbaa koo ilaaleetanii abbaa makoorraa dhaaleenii dhugee maatii koo jeequu jireenya koo jeequu jalqabee kan jedhe. Maal siin jechuu barbaadeenii wanti nuyi argaa guddanne maatiin keenya yonnaa isaan jireenya kiristaanummaa isaanii keessatti waan ta'e tokko miidhamanii miidhamuu isaanii akka hamaatti yeroo inni kan fudhatu jiraachuu danda'a. Miidhamuu maatii isaatii immoo jireenya kiristaanummaa amma kana gadi fagoodha jedhee amanee fudhatee sanarraa immoo jireenya kiristaanummaa sanatti fufee kan jiraatu jira. So jireenya kiristaanummaa maatii keetii gaarummaadhaan ture yoo ta'es ammeenyaan ture yonnaa ta'e jedhes haalonni chaalenjiin garaagaraa isaan qunnamaa ture yonnaa ta'e jedhes ati amma irraatti ofii keetis jabaattee iddoon jabaatame jedhamee yaadamnetti maatii kees jabeessite akkuma kana immoo ijoollee kees kana dhaalchisaa jiraachuun kee waan guddaadha. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu kana caalmaatti illee waaqayyo si haa jabeessu jechuun barbaada. Sababiin isaa Ameerikaa jiraannes Keeniyaa jiraannes Itoophiyaa jiraannes jireenya fuuraa keenya irratti wanti nuyi murtoonni irra qabaannu samiitti sadhaa jechuudha kan nu geessu waan ta'eef murtoo baay'ee guddaadhaaf murtoo baay'ee jabaataadha. Maatii keellee kana dhaalchisuu keetti waaqayyoon mayyuu si haa jabeessu jechuun barbaada. Mee Ameerikaa waggaa meeqa turteetta? Achitti immoo waaqeffannaadhaaf hojii idilee kee kan biroo akkamitti ammoo wal faana adeemsisaa jirta kanamma? Ameerikaa gara waggaa 22 irratti fakkaata lakkoofsi isaa immoo guddachaa jira. Waggaa dheeraadha. Waggaa hamma kana keessatti hojiin idilee koo akkuma jalqaba sii kaase yeroo kaan yaa'u qaxaramee manni kaampaanii adda addaaf hojjetaan ture. Amma garuu waggaa 5 darbee kaasee hojii mataa kootii bizineesii mataa kootiin qaba. Isa kana immoo namoota qaxaree kan inni hojjechiisus qaba. Inni kuni more amantii koo fi intinii guddaa naa ta'eera. Gargaarsa guddaa naa ta'eera. Gara hojii dhuunfaa keetti dhufuun kee? Gara hojii dhuunfaa kootti dhufuun koo. Sababni isaas kan koo gatii ta'ee fi sanbata yoon karaa deemes jimaata manatti galuun dirqama. Wanta akeekaa turte sana waaqayyo irra harkaan si qabachiise ofii keetii wanta gochuudha maltu akkati hin goone wanti si daangessu hin jiru. Jireenya kiristaanummaa keessatti harkaan fi kan hin buranne wanti si daangessu hin jiru. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Waaqayyo bara akkasiisin fidaa jechuudha. Nuyi murtooma waaqayyo wajjin qabaachuudha malee waaqayyo bara itti of dandeessee ofii keetiin murteessite kaampaanii kee yoo barbaadde cufuu hin dandeessa guyyaa gaafa sana ofii keetii maatii kee jiruuf jireenya fuuraa keetii haala kanaan deemsifachuu dandeessa jechuudha. Dhugaadha. So more an yeroo baay'ee intiniin kun kan koo qabaachuun koo amantii koofis maatii jiniin yeroo ati dabarsitus bargit yeroo jalqabdu wanti tokko ulfaataadha. The last waggaa 5 darbanii maatiif yeroo laachuu irratti jiruchi baay'ee intinii na godha ture. Dimaandii na godha ture. Attentionii koo baay'ee gatii barbaaduuf. Garuu akkuma sana ta'e immoo sanbata lamaan ijoolleef maatii jiniin warra manaa jiniin dabarsuu fi mana danda'ametti yaaliin godha. So sun immoo relationshipii gaa'ela kee keessattis intinii guddaa qaba. Sana maaliif kan kaase nama si beeku tokkorraa odeeffannoon dhageenii yoo xinnaatee daandii baay'ee rakkisaarra umurii sa'aatii tokko diraayivii gootee waldaa akkati torbee sanbataa deddeebituun odeeffannoo qaba. Kanaafitu achitti jireenya fuuraa fi jireenya foon keetii wal faana adeemsuun xinnoo ishee ulfaataadha akka jalqaba irrattis kaasaa turre waan ta'eef. Tokkoffaa lafti nuun jiraan akkuma isin jedhe nuun waldaa Adventistii Afaan Oromoo banne. Garuu
namoonni naannoo sana jiru xinnoodha baay'inni keenya. Innaa lammaffaa immoo magaalichi guddaadha. Naannoo nan jiraadhu. Kanaaf na duwwaayyuu miti namoonni gara biraanis akkuma sa'aatii akkas oofanii kan dhufan jiru. Innaa iddootiin lafti sheertiin jirtu seentariirra giddu galeessa jechuudha. Nuuni ana hundumaarra kan fagoorraa deemu dhufu bargitu warri kaanis sa'aatii deeqaa 40 waan 45 konkolaataadhaan biyya alaatti deeqaa 45 jechuun kiiloomeetira 60 yoo geddarte baay'ee fagoodha. Fagoodha. So innaa kuni ilaaga amma kan si ajaa'ibu torban guutuu karaa faa deemaa olee dhufee jimaata mana galee ijoollee qopheessinee sanbata ganama barii ka'uun nurra jira achi ga'uudhaaf. And then bakka Saatardeen keenya achoollee gaafa gallu galgaluma ergaa duunneeti kan nuuni gallu. Guyyaa guutuu achoollee. Egaa amma xiqqoo ishee guyyaa guutuu yeroo baay'ee yoo sagantaan adda addaa jiraate ni dheerata mitiire sagantaanii. Innaa very much like waaree booddeedha kan itti achi kaatu. Yeroo itti mana galtu mintini taasoo sanbanni keenya bakka karaa irratti sa'aatii baay'eetu darba. Naannoo kanatti wanti nuyi kaafnu maalidha? Iddoo manuu jirru kanatti namni gimbii jiraatuuf namni naangoo jiraatuuf ammuma nuyi adeemsaanii gara biyya keenyatti gadi fagaachaa deemnu baardeen yookiin immoo ba'aan nuyi baannu immoo kana nu salphata. Yeroo dhufaa deemnu garuu namni gimbii jiraatuuf namni naqamtee jiraatu jireenyi isa koommachiisuunsaa garaagarummaa guddaa qaba. Gara Finfinnee asii kaatee immoo gara Finfinnee immoo gaafa dhattu sana caalmaatti namni fakkeenyaaf Finfinnee jiraatanii waldaa dhaquudhaaf kan baay'ee rakkatan haalli tiraanspoorteeshinii kan isaan rakkisu hojiidhaan danqamanii kan hafan baay'ee isaaniitu jiru. Inni Ameerikaa immoo kana caaladha yaadagaa. Kanaaf kun murtoo guddaa nama barbaada. Murtoo guddaa yisi amma gaa dubbiin inni guddaan asirrattidhaan amantii keessatti ani anas ta'ee hiriyoota koosii qaba namoota. Actually mudatnoo tokkoon si ilaadde I think inni gaarii laatee yaadaan nama ta'e jiniin deemne danaa nama kana jiniin high school wajjin baranne innaa na dura deemee yeroo yertuu booddeen isa booddee deemee carraatee wal argine isteetii adda addaa jiraata. Innaa namni kuni gaafa wal arginu wal arginee mana keen dhufaa sibiran dhufaa jireenya bashannanaa jiraachaa jiru. Waaqayyo irraa adda ba'anii jireenya biyya lafaa jiraachaa jiru jalqabeera namni kuni. Namuma miseensa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa ture? Adventistii keessan turre garuu nama waaqa beekudha. Garuu gaafa biyya alaa boosila poointii tokko siyaaseen ture bini yeroo barattoota ta'anii jirru yeroo qophaa jiraattu namni sitti dheekkamne yeroo hin jirre intini jiraachuu dandeessan jireenya gadhiisii jiraachuu dandeessa bini. So jireenya akka kanaa kana keessa galeera namni kuni innaa namni kun naa bilbilee wal arginaa wajjin iddoo akkasitti nageessita mana cifaraa maaloo minaaman waan akkasii kana nageessitee natti agarsiista magaalaa guddaa keessa gatii jirtuuf ennaan la'aayi lakki ani Saturday church in deema Sunday jiruun galaa garuu akka keessummaa kootiitti guyyaa tokko si afeeree waa akka mana kootti yeroo wajjin qabaachuu dandeenya. Yeroo wajjin yeroo qabaachuu dandeenya akka amala kootiitti naatti akka amala keetiitti utuu hin taane sadi barbaaddu utuu hin taane hin jedhe. Innaa natti dallane jecha tokko naan jedhe. Akkamittiin ati addanas dhuftee waaqayyo jettaa Ameerikaatti. Kun biyyi kun ikkoo biyya stresiin guuteedha. Innaa jiru hojjettaa achi baatee immoo zanaa jettaa. Malee sa'aatii akkamitti waan akkasii jettaa. Naan egaa ati akkatti hiikkattee qabdaa waan akkanitti hiikkadheen qabaan jedhee namni kuni baay'inatti gaddee bilbila koon cufee isa booddee ja'a booddee namni kuni rakkina guddaa keessatti kufee rakkina isaa dubbachuun barbaachisaa miti garuu amma idimee likkee akka maneedhaa keessa jira. So baay'een gadde kun baay'ee yeroo baay'ee garaa kun cabsaan. Eessas jiraadhu? Ameerikaas jiraadhu? Naqqamteenis jiraadhu? Goda baadiyyaa keessas jiraadhu. Karaa kee waaqayyo irraa adda baaftee naani waaqayyo waaqa mirgaadha miniire. Isatu nu barbaade tuun isan filatin waaqayyotu nu filate. Garuu filannee duukaa deemuun immoo
kan koof kan kee inni mirga keenya. So namoonni yeroo baay'ee filannoo akkamii filanna waaqayyo wajjiniin deemuuf yeroo hundumaa bakka waan garaa keenyaa goonee waaqayyo intinii jenna. So akka ani intinii ta'u kan godhe sanadha siin jechuu barbaadeetan. Egaan kabajamtoota daawwattoota TV of Channel Itoophiyaa guyyaa har'aa kana qophii jiruuf jireenyaa irratti keessummaa koo boleessa keenyaa Iyyaasuu Mitikkuu waliin turtii gaarii qabaachaa akka turre. Boleessi keenya iddoo jiraatu keessatti ammam akka inni waaqayyoof yeroo isaa aarsaa godhee maatii isaallee qindeessee ammam akka inni waaqayyoof yeroo isaa kennu walii wajjiniin ilaalaa turreerra. Kana gaafa kaasnu immoo haala keessa jiraannu kam keessa teenyeyyuu waaqayyoof yeroo laachuun waaqayyoo fi jireenya keenya laachuun akka inni danda'amu kanarraa hubanna. Sababa yeroon keenya ga'eef kutaa lammaffaa qophii kanaa torban dhufu qabadheen isiniif dhiyaadha. Ammasitti yeroo hundumaa filannoo keessan TV of Channel Itoophiyaa godhadhaa. Torban har'aa sa'aatii wal fakkaatutti qophii wal fakkaatuuf keessummaadhuma wal fakkaatuun qabadhee isiniif dhiyaadha. Qophii kana waliin qindeessinee isiniif dhiyeessaa kan turre Rooberaa Yohaannisiif Lateeraa itti faana waliin turan. Ani immoo qopheessaan qophichaa Misgaanoo Saffaati. Keessummaan koo kan guyyaa har'aa Iyyaasuu Mitikkuu ture. Torban dhufu walitti deebinee daawwattoota keenyaa wajjiniin ammas wal arginee wanta waaqayyoo mudannoof muuxannoo waaqayyoo keessaa si dabarsee kan biraa waliif akka qoonnuu fi waadaa gamanumaan akka naa galtuun barbaada. Haa ta'u waaqayyo nu gargaarennaan rakkinni tokko hin jiru. Tole egaa daawwattoota keenya yeroo hundumaa filannoo keessan TV of Channel Itoophiyaa godhadhaa. Torban dhufu keessummaa wal fakkaatu qophii wal fakkaatuun walitti deebinaa. Ammasitti torban nagaa torban eebbaa isiniif haa ta'u isiniin jecha qophii keenya kan TV of Channel Itoophiyaatiin isiniif dhiyaatu kan biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan jiraadhaa.